Galatoo maada hangana qofaa miti aadaan harargee bal'oodha akka cirrachaa kanatti hedduudha dandeenyee waliin geessuu dandeenyu. Egaa daawwattoota keenya ammaan kana kan argamnu bishaan Haroomayaa waggaa 17 ol badee deebi'e. Daawwachaati kan jirru guyyaa hawwata turizimii akka Oromiyaatti marsaa 18ffaaf kabajamu sababeeffachuudhaan bishaan Haroomayaa daawwatamaa dooriidhaan irra loohaati kan jirru. Bishaan Haroomayaa gaa namni kamiyyuu iddoo kamiyyuu irraa dhufee daawwachuu ni danda'a. Haroomayaa waliin haa daawwannu isiniin jenna. Hello.